السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوا تورتو كينيون ديكيستانو بعنا كانوا جراتنا فياك أبدانين جروب جريني كيستان هالك اللي إنسان فكرت سنجينا كبجمتوا تورتو كينيا دتشاني ربني جرا كبجمتوا تورتو كينيا سبب من دتشاني ربني ماليو جتن كونوا هات سبون تورا كوتش إما كيس جرتي كونوا ركوتش إمتو كيس جرتي شرا وني عن سبب نيا سبون تولي أرارموك أباج إفركم أكنا كونوا أمم إسي وجين نابت شوفي وقرب راتي نمو كيس جرتا كنا نجني في شرا كبجمتوا تورتو كينيا كونوا رجع فدا Dhagaa kabajamtoota gaafa dhalate duute gaafan jalaa bane ammoota isaatillee hin eegina tiyyallee hin eegina waa lama dubbiin irraan tana maaliif isaa tana datti anu balbala jalaan banu du'ee dabra malee jalaan banu maaltu na bansiise halkan saa torban namni balbala namaa jiru maraataa rafee ala kana sareedhaa rafte waan isa oofee yoo ka isa taatu taati garuu isa malee ni jira jee hiyyaatu namni amma keessatti nu doorsisaa jiru hajjiidha saniifu yoo ka cabsee seenu taate lubbuun gaafa dhalatte duute tasanii irraa shakkii takkas hin qabu hin sodaas hin qabu ani gartu garullee hanqa dubartummaa takka sodaadhu mudatti yoo bultee jejan gurbaan sodaadha sani ani kalas narraa dhumattee jirte mantana saniifu keetiin eenyu ja'anii hanga nama qophiitii yaana faana turaan sinin ja'an. Kunoo argitan kabajamtoota hortoota keenya rakkoon kana caalan jiru jechaadha. Haati sabboontu barbaachisaa taanaan onni aariidhaan biyyisan irraa ganda isii achirraa dhuftee asitti dhufuu argitanii jirtanii viidiyoo argitanii jirtanii jechaadha kabajamtoota hortoota keenya viidiyoon isinii waraabee jecha. Guyyaa san shugguxii kiisaa qabdi. Isa halkan sa'aa sanitti halkan sa'aa torbatti maal barbaachaaf ganda haadha sabboontuu dhaqe. Kunoon tala fuudhee manaa qabaame itti toluu diddeemoo maali? Laa dhugatti dubbiin tun jabduudha kabajamtoota hortoota keenya. Maali? Daa'ima barbaadamoo caaltuu barbaadamoo maali osoo xayyib haati sabboontuu erga amma badiyyuu inumaayyuu osoo an guyyaa halkan san sa'aati san osoo haati sabboontuu naa bilbiltee raatte an caaltumaaf daa'ima itti gabbaasaa mee asaa fiduu waan godhu haalaaluu jechaadha ajjimman kun waan godhu haawwannaa jedhu halkaniin mana haadha sabboontuutti dhaqee tumaa turee jechaadha aarii isiin dhufte saniif osoo jaartii biraa fuudhee asii qabu jechaadha maaliifi yookaan daa'ima san fudhatee akkuma jenne san gurguruuf daa'ima ofii san jechaadha gurguruuf deema yookaan ammoo kabajamtoota hortoota keenya yookaan ammoo haadhuma sabboontu shororkeessuudhaaf sa'a saniin deema jechaadha. Haati sabboontu inumaayyuu naga guddaa buuste kabajamtoota hortoota keenya eera silaa hajjiin bakka sanii iyyuu galuu hin qabu. Osoo qabatee mataa keessatti shugguxii saniin xashitti gootee maaluma barbaada halkan sa'aa saniin isiin tun dubarti jechaadhaaf. Halkan sa'a saniin dhaqe moo maali? Dhugaa dubbachuudhaaf anis asuma buleera du'aanoo kana buleera kabajamtoota hortoota keenya. Asuma lafa tafaadhe kutaa hirribaan qaban beektanii keessaa qaba. Achi yeroo baay'een bulu lafuma kana bulan. Asitti as bulee jira halkaniin sa'aatii namni gaa godhee balbala bahee banuun dhagaa ani isa se'ee waanii namni waan biraatiif fagabbaan waan akkasii natti fakkaate malee isa osoo seetii sa'aatii san faana gad bahuu hin danda'a jechaadha. Yoo faana gabba'e eessa kallattii kam akka inni deemaa jirullee yoo arge isiillee eeruu kennuu hin danda'a ture jechaadha. Halkan sa'aa saniin haadha sabboontuu dubartii jechuudhaaf hajjiin manatti cabsuudhaaf halkan sa'aa sanii dhaquun dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana haga laalee baay'ee na gaddisiise kabajamtoota hortoota keenya. Hajjiin sirrii hin jiru kunoo laala viidiyoo sana. Himbanu saatana maaltu si fide saatana namni ulaa nama jalaa bana. Himbanuun je. Himbanu sa'a maleedha deem gadi boru ganama kottu hoggaa lafti bariite. Caaltu rafte. Waan isin keessa jirtu argitanii tan kabajamtoota hortoota keenya viidiyoo isa yoo laaltan argitanii jirtanii dukkana ana bani. Maal ibbani jedhamee maal itti tajame lolaa walii qabanii maal itti tajame afaan nagaatiin bani ilaalaa kabajamtoota hortoota keenya. Jalqaba irratti namas lola qabu nama maalii qabuun fakkaatu nama nagaa ta'eetumaan bani maal barbaadda lakka kan waan bani caaltuu barbaada halkan sa'aa saniin jechaadha. Haati sabboontuyyuu takkuu isii aariin irra dabartee jechaadha yeroo baay'ee akkana aartee na haati sabboontuu of hin beektu. Of hin beektu eeda ammoo hirraftee boqonnaa fudhattee waan hirribaa kaateef natti fakkaatee bifa tasgabbiitiin eenyu ateetteenyu osoo balbala san isiin jalaa bante balaan yookaan mucaan kun osseen yookaan caaltuu ajjeesa
yookaan dirqiidhaan ilmoo irraa fudhatee deema yookaan haadha sabboontuutti shugguxiidhaan gurbaa kana mataa dhaheeti achitti waa godhuu danda'a jechaadha. Kanaaf haati sabboontuu balbala jalaa banuu dhabuun gara kiyyaan natti tolee jira. Gara numaan haati sabboontuu yeroo hundaa sittaa baratee obsa akkanaa attaa namni namaanillee yoo wal lolee obsa qabaachuun gaariidha yeroo tokko tokko beektanii. Wanni akka obsaa hin jiru obsa osoo qabaattee akkanumatti gaariidha jedha. Garuu akkanatti yeroo inni sirroorrisu namni cadhisee ilaalu jiru amma booda immoo halkan sa'aa kamuu akka hajjiin itti hin dhanne eegumsa goonaaf jechaadha haadha sabboontuuti. Haga fedhe araaramuullee dhabaannaan engaddasi waamee araarfadhee diddee uttaaltee deemtee argitanii jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma ammoo yeroo akkanatti lubbuu itti fidan yookaan mucayyoo isiisan harkaa fudhachuuf hajjii waan akkanaa kana godhu anis cadhisee ilaaluu jechaadha. Leesh obboleettii tiyya kanaaf cadhisee ilaaluu jechaadha. Dhaqee maalii jechoonii danda'uu qaba jechaadha anis. Amma booda ittiin dhiisu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Dubbiin ajaa'ibuma. Mucayyoo mana dhiisee halkanii mucayyoon maanuuta ajaa'ibaati. Eessa dhattee sa'aa kana eessa deemta jettee gaafatteerti moo gaafattee hin jirtu laata? Rafte maal jettaan? Saatanan si gabbaati? Hin baatu. Isimatu ergeera kabajamtoota hordoftoota keenya. Tamamma fuudhee tanatu ergee jira maaliif ibiddi dubartiin qabsiisteen dhaamu akkuma jedhan san jechaadha. Caaltuun rafteertii jennaani mee gad baay'ee dhisitti tajamaa. Leesh halkan sa'a torbaan caaltu tajamta. Hatta jaartii teellee yoo taate jaartii tan teeti halkan sa'a torba akkamitti tajamta. Leesh guyyaa itti najamin. Leesh guyyaa koottu hin jedhin hin jedhe maal itti hajamte caaltuu sa'aa kanaan. Jaartii amma hajjiin fuudhe tanatu karaa raaqa billee jetteen yoo jiraatte malee lafaa kaa'ee hajjiin sa'aa san dhaqee caaltuu gadi bahii hin jedhuun jechaadha. Maal itti hajame? Maal kennuufii barbaadda? Leesh guyyaa leesh hin dhaqin halkaniin dukkanaan leesh hidhatte. Ajaa'iba kabajamtoota hordoftoota keenya. Ima dhageeffadha. Gudii dhageeffadha. Caaltuun hin baatu. Deemna malee caaltuun hin baatu deemna. Caaltuun hin baatu. Sinjee bartana boodaan sa'a tana boodaan hin baatu. Maali sa'aan tun sa'aan namni dhufee nama gaafatu? Guyyaa kootu deemu yoo danda'u barbaadda guyyaa namaa wajjin koo. Guyyaadha? Namaa wajjin kootu nama fiddi namaa wajjin kootu guyyaa. Awwaan keessaa ati barbaada kasaati ati barbaada? Sa'aanan mana kiyya jirti sa'aanan jeesani barbaadde manni kun mana kiyyaami? Mana keeti? Mana kiyyaate? Mana keeti mi bira mana kiyyaa manni mirgaan itti qaba sa'aan fenfeedetti sa'aan ani fenfeedetti namni dhufee ulaatti jedhadha'uun. Maallaqiyyaan kireeffadhe si ijaarrate? Hin banu deemma si ulaatan tura. Cabsee seenaa harzaboontu ila siillee isuun daawwatte. Cabsitee seenteeti? Cabsitee seentaa? Cabsee seenaan isuun daawwatte. Nu hundaafuu dhumatte? Argitan jechaadha. Cabsee seenaa oo cabsee seenaa immoo siillee isin hundaayyuu dhumattee jirti banii jedheeni ture. Argitanii jirtan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Roorroon kanaa olii hin jira jedhee yaaduun. Maalicha amma haati sabboontu sun amma mucayyoo tana osoo biraa baastee sodaattee caaltuun karaa irratti akka rakkattuuf inni kana godhaa jira jechaadha. Kana goosillee ammoo ani akka kiyyatti rabbi naa dhiisu waliin isaanii mari'atan wayituun argine jaartimatu ergi halkan walumaan ciisanii ka'anii ergisiisee sa'a torba saniin balbala namaa dhoosise malee waan biraan ittiin fakkaatu. Cabsiseen egaa sidhiidha. Cabsi kun ulaan tanaa miti cabsiseen. Aba ulaa namaa dhiisii deem karaa deemte deem. Telefoona kiyya dukkanaan seenaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Sa'aatima viidiyoo waraaban san dukkana laala. Sa'a tanaan gadumaan sin baasu anis. Jaartii tante jaartummaa irraa qabda. Jaartiin waraqaa cirtee kan itti ibsani tami jaartiin. Nagalcha dhimma kiyya niin dubbadhaayyee maal feetaati maal fitta. Balbalati irraa deemii namana. Sabbootu biyya xurii qeensi jala irraa baasuu hin dandeessu. Hin kijibin tanaan sodaachisin antalam sodaa takkitti hin qabu deem. Akkasiini? Deem karaa deemsan. Okay, akka niitti boroo ammoo ani si fuudhee ni gaafatte akka waan biraa lagunaa. Sammaan eenyu sodaachifte eenyu daaddatte namni waa goota kittiin hin jiruuti deemis.
dhageettanii jechaadha. Sabboontuu danteen barbaaddu boruu dirqiidhaan fudhadhee waan isii jaartii tiyya godhadhe yookaan ni hidhadhee jaartii tiyyan godhatin guyyaa san hin boo'inii guyyaa san ammoo waan biraa naan jettaa maal jedhaanii ture jechaadha. Kabajamtoota hortoo keenya halkaniin dhaaduun kun hunduu halkaniin jechaadha. Garuu ati sabboontuu amma ragaa guddaa qabdi jechaadha. Waan fedhe isa goosisuu dandeetti jechaadha. Ragaa guddaa qabdi jechaadha. Maaliif haadha sabboontuu amma wanni sabboontuu jedhuuf sabboontuu fudhachuuf osoo hin taane kabajamtoota hortoo keenya osoo sabboontuu fudhachuuf hin taane sodaachisee akka isin caaltuu achi baastuufi. Ni beeka haadha sabboontuu illee heelanyaa yookaan jabduu akka taate waan beekuuf amma manuma kana keessatti yookaan akka nuun dhiisanii maal jedhanii dirqama caaltuun haadha sabboontuu biraa bahuu qabdii bakka biraa haateettu maal jedhanii mari'ataniiti halkaniin sa'aasaniin haadha sabboontuu sodaachisaadha kan jecha. Kun hundi hajjiin anam akkanatti yoo viidiyoo kana guutuu ilaaluu kabajamtoota hortota keenya hajjiin caaltuu barbaachaa fi miti achi dhaqe haadha sabboontuu sodaachisuuf dhaqan. Haati sabboontuu sodaattee akka caaltuu mana sanii baastu yoo caaltuu mana sanii baafte haati sabboontuu sodaattee daa'imtii kana jalaa fudhataa jiranii bakka rabbi sii raachise jiraadhu jettee yoo haati sabboontuu isii achi baaste namni akka haadha sabboontuu kana isii gorsu hin jiru bakka kanallee mo'attii nagaan jiraatti sodaa tokko malee jiraannaa ka jedhan malatanii dhufan jechaadha. Sukkuun garuu hin taatuuf haadha sabboontuu qofa osoo hin taane illee dhugaa dubbachuudhaaf haadha sabboontuu caaltuu fa'a wajjin jira jechaadha. Haadha sabboontuu waliin jira kun hojii ilaalatillee dhageennaan dhagee viidiyoo kana anillee caaltuu wajjin jira haadha sabboontuu wajjin jira yoo waan isii guutuu kennitee fi nagaan bakka isiin jiraatutti nagaan akka hin jiraanne waan taasisuu barbaaddu yaada akkasii qabaatte yaadni kun siif hin milkaa'u siin jedha. Osoo nama lubbuu qabu taate sa'aatan an deddeemtu osoo nama lubbuu qabu taate sa'aatan an dhuftuun siin jee baratu halkan deddeemta hattuu deema man taane eenyu hattuu deemtaa miti. Hin banuu deemi siin jee ulaan sirraa banuu siin jirtu deem hajji if kabaji deem yoo deemte sa'aantuun sa'a maleedha. Hin banu kwa hayyee. Ol seenaan tiyya anillee tiyyaa bitantee guyyaa sani guyyaatiin ol seente gartee guyyaa sani tiyyaa biteettillee yoon cuubee garaan kee keessa silaaqee macaroo tante harkasitti hin kanneen. Eeywa. Hin banu. Kuti yoo kuttemma kuti. Kuti mana michana deema si ulaa kana fooda hay. Arraasi deemuun hin jiru osoo qiyyamaan kuti as deeman. Deemuun hin jiru? Bakka tana godhamee deemuun hin jiru. Hulaa namaa afoo bultaa? Hulaa namaa afoo bultaa? Yoo ana kadee barbaade jaartitti abdootii kan namaa. Ana araba bilbilee akka harree duutettumaadhaan si shorroo isaa gabbuusaa jeeni arabni sin hongeessin deemu ulaa kana afoodha kabajaadhaan. An kabajaan si kadhadha deemu. Ansiif araba sadiif deem jaartitti abdaabee deemalee. Jaartii tante mana seeraatti siifi dalaal mana seeraa bakka higgiin jirtutti achitti si kannee jaartii tante fudhatte malee ansitti hin kan osoo oduu ol seenteewu. Mana seeraa dhaayitee fudhatte dura. Mana seeraa biitti seera qabdi miti mana seeraa geesseetiin kunoo kana inni ka isii dararu san jeetiin achisi kan. Viidiyoo hunda isin dhageessuu hin danda'u kabajamtoota hortota keenyaa yoo laaltanii irrattan viidiyoo laaltanii jirtan dhaxxanii ilaaluu dandeessan jechaadha. Dura mana seeraatiin dhaxxee fudhattee jedhan akka waan haati sabboontuu asii mucayyoo akka waan haati sabboontuu ofii waan biraatiif fudhattee ho'i fakkeessu yaani dubbii itti garagalchuudhaaf yaala jechaadha. Dubbiin akkanaa kun wanni akkanaa kun hin taatu. Walumaa galatti haati sabboontuuti wanni siidhamuu barbaadu halkan hin banatinii galgala yeroodhaan balbala cufachuu qabda. Anaallee bilbiluu qabda. Ijoollee biraatiitti illee himee jira. Ijoollee naannoo kan kee jiranitti anis jechaadha. Si gargaara jechaadha. Gara jiru guutuudhaan si gargaarama booda dhufee mana kan kee tumee jenna yeroo san anaallee bilbilta. Laakoo sana mansii kennu bilbiltaa yeroo san dhufanii harkatti maal akka sa'aatii san balbala namaa afoo akka godhu isatu hima jechaadha. Mushiyaatti himta isatu hima jechaadha. Argitanii jirtan kabajamtoota hortota keenyaa roorroo guddatu haadha sabboontuu irratti oofuuf deemaa jira jechaadha. Hajjiin sababa caaltu. Kanaaf garuu garanumaan galata qabdi jechaadha. Haati sabboontuu galata qabdi garuu sodaattee inni nu duraa sodaachisuudhaaf deema. Ati hadafa isaa san guuttee fi isa sodaattee hajjii sodaattee caaltuu gabbaastee bakka ani ijoollee tiyya guddifachuu barbaada nagaan jiraachuu barbaada sababa kan kee nagaa dhabaa jira daa'ima tiyyallee na jalaa fudhachuuf deemaa jiranii lubbuu tiyyaaf sodaadhee jira kanaafuu caaltuu na biraa deem jettee haadha daa'imaa gad hin baasini inni kun of fuudhee jira akkuma beekamu inni fuudhee jira jechaadha ragaan dhibbatti ragaa ofii bahee kunoo mana galfatee jaartii mana keessa jirtee jechaadha eenyummaan isii haa wallaalamtu malee nu dhokattu malee kan dhokattu malee jechaadha kabajamtoota hortota keenya.
akkasi kana isinin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kan isinin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya namatu naa bilbilee keenya bakka nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif baay'atu isinin jedha nagaan naa tura namatu naa bilbilaa jira. Kana bilbilaa rosoonlee ganduma warra haadha sabboontu saniif an osoo viidiyoo kana waraabiniin dursa itti himee waan jedheef jechaadha. Amma namni ajjiin safara san akka hin geenne ni godhama jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif baay'atu wanti haarofti addaa yoo jiraatte dhufeeti yaani isiniif hima. Haadha sabboontu birallee dhaqee nagaa wal gaafannee waan jiru guutuu ni gaafadhe abdii guddaa qaba. An maaliif ammeenyallee taanu dhaqee dubbisa jedhee abdii guddaa qaba. Nageenya rabbii isiniif baay'atu nagaan noo tura.